Hawaasni Oromoo UK jiraatu ajjecha fi dhiittaa mirga namoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hiriira nagaa bahuudhaan balaaleffachaa jiru. Hawaasni Oromoo UK jiraatu magaalaa Londonitti hiriira bahuudhaan ajjecha qeerroowwan siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffateen adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Hiriira kana irratti mootummaan UK mootummaa Itoophiyaa akka hin gargaarre kan gaafatan hiriirri mootummaa Biltsiginnaa yakkamaadha jechuudhaan sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Stop killing civilians. Stop displaced Oromos. Stop massacre on Oromos. Stop massacre on Oromos. Stop committing genocide on Oromos. We need your boss. International Criminal Court. We say no. We say no to genocidal, to brutal government. We demand justice. Stop war crime. Stop war crime. Stop crime against humanity. Stop crime against humanity. Stop crime. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee dhiyaadhee jira. Hangarmoo viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turuu hin nuffinaadha. Viidiyoo kana share gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa viidiyoo kana laayik godhaadha. Warroonni laayikii koomentii akkasumas yaada adda addaatiin na jajjabeessitan guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne. Warroonni maatii fayyisee ta'uu barbaaddanis fayyisituu jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isissimachuun jaaladha. Egaa oduuwwan guyyaa irraa darban keessa muraasa isaanii kanaan isin bira ga'u ta'a. Akkuma jalqabaatitti oduuwwan guyyaa irraa darban haala gabaabaadhaan isin bira ga'uu yoo barbaaddan fayyisee mangistuu sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatitti yoo makamtan sagalee uummata Oromoo kan ta'e oduuwwan adda addaa qabadheen isiniif dhiyaadha jechuudha. Egaa oduuwwan guyyaa irraa keessaa uummanni Oromoo Waashinten ishee ajjechaa uummata Oromoo fi qarreewwan siyaasa Oromoo irratti adeemsifamaa jiru hiriira nagaa bahuudhaan balaaleffachaa jiraachuun isaanii miidiyaan hawaasaa kan gabaase ta'uun isaanii beekama. Ajjechawwan murtii seera malee mootummaa Itoophiyaatiin qeerroowwan siyaasa Oromoo, qarreewwan Oromoo fi qeerreewwan Oromoo hawaasa fi abbootii Oromoo dabalatee namoota siyaasa irratti walabatan irratti raawwatamu akka dhaabbatuu fi mootummaan Ameerikaas dabalatee dhaabbileen idilee addunyaa dhiibbaa akka taasisaa gaafatanii jiru. Egaa duulli kun jechuudha sanyii Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa raawwatu haala duree tokko malee dhaabbachuun yookiin yakkamtoonni seeratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan hawaasni Oromoo Waashinten jiraatan gaafatanii jiru. Uummanni qarree siyaasa Oromoo fi daa'imman Oromoo bara dheeraaf ajjeefamaa turuun akka yaadachiisan qooda fudhachuun hiriira kana uummanni Oromoo irratti raawwatama jiraachuun isaa ni beekama. Rakkoowwan gama siyaasatiin uummata Oromoo irratti hojjetamaa jiru keessaa bahuuf dursa sammuu keenya irratti hojjechuun nu barbaachisa jechuudhaan dammaqina uummataaf barbaachisaa akka ta'e eeran. Ajjechaan qondaala siyaasa Oromoo obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatame dabalatee ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa egaa ajjechota gootota hedduu dabalatee jechuudha. Kuniin akka dhaabbatu dubbatanii jiru. Ajjechawwan kallattiidhuma kanaan sagalee OMN ta'uudhaan OMN waan barbaachisu akka qilleensa irra jiraatu. We must have OMN online. We really have to. Kanaaf
OMN bira dhaabbachuun dirqamuma keenyadha, dirqama Oromummaati. Miidiyaa cimaa tokko miti kudhan qabaachuu qabna utuu danda'ame. Garuu miidiyaa cimaan tokko kan jirtu iseedhuma irratti iyyuu gaafa Caaluun ajjeefame maaliif dabarsituu irraa kan ka'e biyya keessaa dhaqanii mana irratti diiganii ijoollee baay'ee hidhanii nurraa ari'an biyya keessa jiran. Asumaallee qilleensarraa nu ari'uu barbaadu. Kanaaf sagalee OMN dhaaf ta'a. Gaafa Meefoor Waashingtan DC community keenyatti wal argine waan gochuu qabnu waliin haasofne OMN. Oduu itti aanu buufata xiyyaara Dubaay keessatti lolaa cimaa muddateen balaliiwwan dhibbaan lakkaa'aman haqamee jira. Yuunit Arab Emiraatitti roobni cimaan bubbeen makatee qibxata roobee wal qabatee buufata daandii qilleensaa Dubaay balallii yeroodhaaf adda kutuun baramee jira. Biyyattii keessatti roobni cimaan ammallee itti fufuudhaan roobaa waan jiruuf ammallee hojiin buufata xiyyaaraa adda citee jiraachuun ibsamee jira. Lolaan cimaan tibbana rooba wal qabatee lolaan muddate uuman keessatti namoota 20 yoo du'an Dubaay keessatti immoo nama tokkotu lubbuun darbee jira. Haa ta'u malee uuman keessatti jechuudha wanti baay'ee nama gaddisiisu maatii tokko keessaa daa'imti 9 guyyaa tokkoon du'uun isaa gadda cimaa uumaniif ta'edha. Mana barumsaa deemanii mana barumsaa galanii akkuma ba'anii maatii tokko keessaa daa'imti 9 sababbii rooba cimaa kanaan lubbuun isaanii darbuun uumanirraa kan nama gaddisiisu oduu gaddaa kan miidiyaa hawaasaa akkasumas haala naannoo uumanirraa kan darbedha.